Bakka jirtanitti nagaan keenya sinraa akka qabu jennee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa keenya eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin egaa toonsilii daa'imman irratti kan xiyyeeffatu. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan immoo affeerraa keenya kabajaati keessaa seena. Daa'imni xiqqoonas na biratti argitan kun egaa dhibee toonsiliitiin haga sarjarii hojjetachuutti geessee sarjarii boodadha yookiin ammoo yaala baqaqsanii yaaluutiin toonsiliin ishee yaalamee fi sanaa boodadha kan arginu nuti eessumni ishee bukkee jiru waan ta'eef mee isaan wanta jiru akkamitti akka sadarkaa kanarra ga'uu danda'e isaan nuuf kaasu. Redeet Fiqaaduu. Daa'imti keenya Redeet Fiqaaduu jedhamti. Aniyyiit Baarakiin jedhama. Eessuma ishiidha. Jalqaba mallattoo agarsiistee turte. Nuti garuu hin hubanne turre. Redeet amma umriin ishee waggaa 7dha. Daa'ima baay'ee si'ooftuu fi qaxalee turte. Erga mallattoowwan tokko tokko agarsiisuu eegaltee as garuu nyaata lagachuu, tapha hir'isuu fi halkan yeroo raftu sireerraasii fi achi socho'uu eegalte. Nutis callisnee ilaaluu hin qabnu jechuun gara mana yaalatti finne. Kana dura dhibee toonsilii irratti arginee waan hin beekneef hin shakkine turre. Garuu alarjii durumaanuu ni qabdi ture. Maatii keessa garuu namni biroon yaala baqaqsanii yaaluudhaan toonsilii yaalame ni jira. Redeetis mallattoo irratti arginee guyyaa 4ffaatti yaala baqaqsanii yaaluutiin toonsiliin ishee yaalamee fi amma guutumaan guututti fayyitee jirti. Amma qoricha hordofaa jirti. Egaa akkuma arginedha daa'imman hedduudha kanaan kan gidiraa isaanii argaa jiranii nuti muraasa isaanii arginu yoo ta'eyyuu mana keessatti immoo daa'imman dhibee kanaan gidiraa isaanii argaa jiran baay'eedha. Meegaa ogeessa immoo kanarratti maal nuun jedhu yaalli isaa maal fakkaata yookiin ammoo mallattoowwan daa'imman keenya irratti arginee tattamaan gara mana yaalaa geessuu nurra jiraatu otoo sadarkaa kanarra hin ga'in maal fa'aadha waan jedhu kanaaf kan kana fakkaatan simbiraan qaqqabsiisna dhufaan itti raammadde. Doktor Galatoomaa Zannaa eeyyamamoo keessanii fi walaabarru. Galatoomaa sanis naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa. Maqaan koo Dr. Oliyaad Taarraqan jedhama. Ispeeshaalistii dhukkuba mormaa oliiti. Giddugala yaala mormaa olii OSIS hojjechaa jira. Tole Galatoomaa Zannaa guyyaa har'aa toonsilii daa'imman irrattidha kan mari'annu doktor. Daa'imman hedduudha keessumaa waqtii kana keessa immoo sanaan qabamu. Mee waa'ee waqtii kanarraa yoo kaasnu waqtiin gannaaf toonsiliin daa'immanii dhuguma wal qabataa doktor moo hubannoo makeenyadha? Sirriidha yeroo ganni dhufu qilleensi waan jijjiiramuuf yeroo baay'ee toonsila qofa odoo hin ta'in dhukkuboonni ujummoo qilleensaa olii miidhan hundi isaaniitiyyuu gaafa gannaa jabaachuu danda'u. Kuni maaliifidha? Gaafa ganni dhufu qilleensi ni dalala, qabbanni ni jira, roobni ni jira. Kuni hundiyyuu qaamolee dhukkuba nurraa ittisuu danda'an qoonqoo keenya naannoo qoonqoo keenya irratti argaman dhukkuba ittisuu isaanii gadi hir'ata. Mee maaltu kanaaf ka'umsa ta'a doktor? Wantoota nuun isaan sooruudha moo qorradha moo wantoota garaagaraatu kaasama hawaasni wanta garaagaraatti deemanii hirkisa sababni ka'umsaa kanadha waan diilallan dhugsiisanii kanaafidha wanti jedhamu jira waan gara keessaatti fudhannudha moo sababa garaagaraatu jira moo kanarraatti adda kan ta'e maaltu ka'umsa ta'a dhibee kanaaf ijoollee irratti? Sababni toonsilaa ijoollee irratti kaasu maalidha? Inni guddaan toonsiloonni keenya qaamolee qilleensaa isa olii jedhaman yookiin somba ol kan jiran jechuudha. Qaamolee qilleensaa ujummoo qilleensaa isaa olii keessatti qabamanii ilaalamu. Kanaaf infekshinoonni qaamolee qilleensaa olii yookaan upper respiratory tract infection kan jennu jechuudha. Isaan kuni infekshinoonni garaagaraa qaamolee kana gaafa miidhan toonsiliinis isuma wajjin miidhama. Basically kan sababni inni guddaan dhukkuba toonsilaa kan fidu infekshina vaayirasiidha.
vaayiresoonni garaagaraa jiru. Tonsila keenyas ta'ee ujummoo qilleensa keenya isa olii upper respiratory tract keenya kan infekshinii kaasuu danda'anii jechuudha. Kanaaf ijoolleen sababoota adda addaatiin gaafa infekshinii kanaaf saaxilaman dhukkubni tonsilaa itti deddeebi'ee dhufaa jechuudha. Sababoonni isa saaxilan keessaa inni tokko immoo aadaadhaanis wanta dubbatamu jechuudha. Wanta diilallaa dhuguun, wanta diilallaa gaafa ijoolleen fudhatan qaamoleen qoonqoo keenya gubbaa jiran infekshina sana faayitii gochuudhaaf humni isaanii ni hir'ata. Kanaaf infekshinaaf ni saaxilamu jechuudha. Exactly. Gaafa dheekkaman ni loluu, ni dhiita'uu, malaa qabachuu danda'u kana faa fidanii jechuudha. Inni biraa immoo gaafa qilleensis diilallaa'uu vaayiresoonni kuni namarraa namatti daddarbuudhaaf carraa gaarii argatu. Kanaaf nama ijoollee tokkorraa qilleensa diilallaa ta'uun vaayiresoonni suni namarraa namatti darbuudhaaf sirriitti itti mijataa jechuudha. Kanaaf ijoollee tokkorraa ijoollee biraatti easily daddarbuu danda'u. Qilleensaan waan daddarbaniif immoo easily ijoolleen tokko mana keessatti ijoollee baay'eedhaaf walitti agarsiisuu danda'u jechuudha. Kan biraa maalidhaa? Ijoolleen dhukkuba alerjii qabanis waan kanaaf saaxilamuu danda'u. Jeenetikiidhaan warri gaafa alerjii qabaatan ijoolleen qabaachuu danda'u. Kanaaf alerjiidhaan saaxilamuun vaayiresoota kanaaf akka ijoolleen deddeebi'anii infekshina qabatan gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoowwan dhukkuba tonsilaa fiduu danda'an kanadha jechuudha. Akka aadaatti bartee boodatti afaadha kunillee garuu huba qoonqoo muruu wanti jedhamu jira hawaasa keenya keessa keessumaatii naannoo baadiyyaatti immoo bal'inaan waan jirudha. Kan akkamitti ilaaltu sin dooktar? Hubni qoonqoo fi tonsiliin qaamolee garaagaraadha waan wal arganii miti. Tonsila kan jennu bitaa fi mirga afaan keenya gaafa bannu kan ilaalamanidha. Hubni qoonqoo immoo isaan lamaan gidduu keessa kan gadi rarraatee mul'attu sanadha. Kanaaf huba qoonqoo gaafa muran ishee gidduu jalatti gidduu tonsila lamaanii rarraatee mul'attu sanadha. Isa muramaa inni immoo dhukkuba tonsilaa waan fayyisuus hin qabu. Dhukkubni isaas tonsila wajjin waan alarguu hin qabu. Tole egaa dooktar daa'imman irratti xiyyeeffannoon keenya waan ta'eef warruma baay'ee xixiqqoo irraa haa kaasnu. Amma fakkeenyaaf daa'imni reef dhalatee ji'a 6 yookiin immoo ji'a 9 irra jiru tokko tonsiliin isaa miidhameera hubameera jennu. Saatii kanatti sanaaf isa saaxila jedhamee wanti yaadamus wanti inni fudhatu gara keessaatti waan hin jirree fi baay'inaanis harmumaa haadhaati. Yoo baay'ate immoo aannanidha waan ta'eef akkamitti shakkuu dandeenya dooktar? Mallattoo akkamii argisiisuu dandeessi ijoolleen xixiqqoon hagana? Sababni ijoollee xixiqqoon infekshina tonsilaa qabatanii fi ijoolleen mana keessa jiraatan yookaan namni guddaan mana keessa jiraatee infekshina sana isaanitti dabarsuuf malee waan fudhataniin qofa miti. Infekshinni sun nama tokko ijoolleen xixiqqoon mana keessa jiraattee yookaan immoo namni guddaanis ta'e infekshina tonsilaa qabatee gara manaa hogguu dhufu mucaa sana dhungachuu danda'a, ofirratti qabatee taphachiisuu danda'a. Qilleensaan waan inni arganuun waan inni xiffachiisu kanaan gara mucaa sanaatti haaluma salphaatiin darbuu danda'a. Kanaaf hagas mara salphaadha jechuudha dabarsuun nama dabarsuudhaaf baay'ee salphaadha. Arganuudhaan qilleensa waan tokko kubbaayyaa tokko fayyadamuudhaan yookaan immoo xiffachiisuudhaan kanaan easily namarraa namarratti darbuu danda'a. Kana dhukkuboonni tonsilaa gaafa ijoollee irratti mul'atan mallattoowwan agarsiisan almost wal fakkaataadha. Ijoollee hundarratti jechuudha. Ijoollee xixiqqoos taate ijoollee guddoo irratti. Mallattoowwan isaanii maalidha? Gaafa infekshinni isaan jalqabu ho'i qaama isaanii sirriitti gara malee ni ida'a. Nyaata liqimsuu ni dadhabu. Nyaata illee ta'uu baate harma hodhuu ni dadhabu. Kanneen immoo aannan dhuguu ni dadhabu. Sanarra darbee immoo afaan isaanii keessa iddoo darbee madaawwan xixiqqoo arguu ni dandeenya. Halluu qabdi madaan. Halluun sun akka keelloos taate waan adii fi keelloo gidduutti mul'atu tokko waan akkasii mul'isuu danda'a. Darbee immoo gaafa dhukkubni kun itti deddeebi'aa dhufu hammii tonsilaa suni guddachaa waan dhufuuf qilleensa baasuu sirriitti arganu. Ijoolleen gaafa hodhan qilleensa funyaaniin baasuu dadhabu. Gurafan immoo afaan isaanii banatanii rafuu, kurruufuu,
sirriitti immoo iddoo tokkotti rafuu dhiisuu bakka rafan olii gadi socho'uu siree gubbaa naanna'aatii buluu ijoollee guguddaa ta'anii immoo naannoo waggaa 9 waggaa 10 akkas fa'aa gaafa gahan akka ijoollee xixiqqoo fincaan isaanii siree irratti gadhiisuu kun hundi fa'aa toonsiloonni dhiita'anii gaafa funyaan isaanii cufanii irriba gahaa argachuu dadhaban waan mul'atanidha. Kana darbee immoo guddinni isaaniis akka ijoollee kaanii sirriitti baalaansii ta'uu dadhabu yookaan immoo hammi isaanii yookaan kiiloon isaanii exactly kiiloon isaanii akka ijoollee kaanii umrii isaanii eeggate sirriitti deemuu dadhabu kun hundiyyuu rakkoowwan toonsilaa gaafa jiraatan kan mul'achuu danda'anidha mallattoowwan arguu dandeenyudha. Infekshina jalqaba agarurraa hanga komplikeeshiniin uumame yeroo dheeraa keessatti immoo waan mul'isuu danda'anidha jechuudha mallattoowwan kun. Salphaamatti mallattoo arguu dandeenyudha warri kuni waan dhokotaa miti. Daa'imman dhibee kanaan qabamanii gaafa gara keessan dhufan qorannoo isin taasistanii fi haalli itti yaalamaa jiran maal fakkaata? Yaala dhukkuba toonsilaa gaafa laallu yaalli isaa manarraa eegala. Al tokkoon hospitaala waan fidullee miti. Kanaaf ijoolleen gaafa mallattoo amma jenne kan agarsiisaa dhufanii manarraa wanti gochuu fi dandeenyu maalidha? Tokko gaafa mallattoowwan acute tonsillitis jennu fakkeenyaaf qaama isaanii dabaluu nyaata liqimsuu dadhabuu yookaan immoo harma hodhuu dadhabuu kana fa'aa gaafa agarsiisanii ijoolleedhaaf mana keessatti wanti gochuu fi dandeenyu immunitiin isaanii yookaan immoo ittisni dhukkuba isaanii akka olii da'uu akka ol dabalee fi infekshina sana ofii isaaniitiif akka fayyisuu danda'an wantoota gochuu danda'an manatti gochuu fi dandeenya. Isaan keessaa tokko maalidha? Wantoota vaayitaamin C of keessaa qaban kuduraa fi muduraa vaayitaamin C of keessaa qaban ijoollee sanaaf sirriitti kennuu fakkeenyaaf damma shaayiidhaan danfisanii kennuu yookaan immoo aannan damma wajjin ijoolleedhaaf kennuu burtukaana akka dhugan akka nyaatan gochuu maangoo akka nyaatan gochuu wantoota kana gaafa mana keessatti isaanii goonu hammi isaanii immunitiin isaanii sirriitti olii da'aa deema infekshina sana qaamni isaanii lolaa jechuudha ofii isaatiif infekshinoota vaayirasa sana ofii isaatiif balleessuu danda'a jechuudha. Wantoota kana gochaatii hanga guyyaa 5 guyyaa 7 torban tokkoof mana keessatti ilaaluu fi danda'u ijoolleen mallattoo kana yoo ofirraa fayyisanii sirriitti itti fayyuu fi dadhaban garuu yookaan immoo qaama isaanii guyyaa sirriitti dabalaa yoo deeme afaan isaanii keessatti akka wanta malaa fakkaatu waan akkasii fa'aa yoo argan garuu gara hospitaalaa yookaan immoo gara mana yaalaa dafanii geessuu qabu jechuudha. Gaafas maaltu uumame jechuudha vaayirasoonni kun vaayirasii qofa odoo hin ta'in baakteeriyaan irratti da'amee jira jechuudha. Gaafa baakteeriyaan irratti da'amu garuu wantoota mana keessa goonu qofaan fayyuu hin danda'anii jechuudha. Antibiyootiksiin yookaan immoo dawaawwan baakteeriyaa sana balleessuu danda'an mana yaalaatti kennamuufii qaba jechuudha. Kanaaf gara mana yaalaatti yogguu dhufan garuu qorannoon nuti goonuufii jira dhiiga isaanii ni ilaalla hamma toonsila isaanii hangam guddatee jira kan jedhu ni ilaalla dhiita'uusaa kan afaan keessaas kan funyaan keessaas kaameraawwan adda addaa funyaan keessa galchine dhiitaansaa gireedii qaba sadarkaa kamirra jira kan jedhu adda baasne ilaallaa fi erga qorannoowwan kana goonee booda dawaawwan baakteeriyaa balleessuu danda'an ni kennamaa fi dhiitaa sanas akka gadi buusuu danda'u ho'a qaama isaanii akka gadi buusuu danda'u qorichoota adda addaa ni kennamaa fi jechuudha. Erga ijoolleen dhukkuba toonsilaa agarsiisanii mana yaalaa dhufanii booda garuu fooloo'appiin ni barbaachisa. Maaliif barbaachisa suni infekshinni toonsilaa kuni deddeebi'ee yogguu dhufu fakkeenyaaf waggaa tokko keessa mucaan tokko yeroo 7 infekshina toonsilaa akkasii agarsiisa taanaan waggaa 2ffaatti toonsiliin suni achuma taa'ee infekshina biraa akka uummatu hin eeggamu. Toonsiliin suni gara rakkoowwan adda addaa boodarra kaasuu dandeenyu fiduu danda'a. Rakkoo onnee fiduu danda'a, rakkoo kalee fiduu danda'a. Rakkoowwan sana fiduu waan danda'uuf toonsiloonni suni
dawaa qofa odoo hin ta'in opereeshinaanis irraa muramee bahuu akka qabu godhamaa jechuudha. Mee dhibeen kun yaadamu taanaan otoo daa'imman keenya irra callisnee ma ilaalle haga dhiita'utti haga afaanni madaa'utti wantootni mallattoowwan yaaddessuu jedhaman garaagaraan haga mul'atan callisnee ma otoo ilaalle gara maaliitti guddachuu danda'a yookiin immoo daa'imman keenya maaliif saaxiluu danda'a dhibeen kun? Egaa dhukkubni toonsilaa gara lamaan rakkoowwan kiroonikii ta'an yookaan immoo fuulduratti ijoollee sanarra rakkoo fiduu danda'u gara lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko dhiita'uu isaatiin rakkoowwan dhufan jiru. Tokko immoo infekshiniin gaafa deddeebi'ee itti dhufu rakkoowwan dhufuu danda'an jiru. Gaafa infekshiniin toonsilaa itti deddeebi'ee dhufu rakkoowwan geessisan keessaa inni tokko rakkoowwan onnee yookaan immoo rheumatic valvular heart disease kan jedhamu jira. Maalidha infekshiniin toonsilaa kuni gaafa jiraatu qaamni keenya infekshina toonsilaa sana faayitii gochuudhaaf loluudhaaf wantoonni uuman suni balbaloota onnee keenya daameejii ni godhu. Kanaaf infekshiniin kuni gaafa deddeebi'u qaamni keenya wantoota sana uumaa isaan immoo infekshina toonsilaa sana gaafa faayitii godhan seeliiwwan toonsila keenyaan wal fakkaatan onnee keenya irra jiran jiru. Kanaaf qaamni keenya adda baasee waan hin barreef isaan daameejii ni godha. Toonsiloota keenyas fayyisuudhaaf daameejii ni godha. Kanaaf gaafa deddeebi'ee deemu balbaloonni onnee keenya gubbaarra jiran dhiigni akka gara daayirekshina tokkoon deemu kan godhan jechuudha. Isaan daameejii ni ta'u rakkoo onnee ijoollee irratti mul'atu jira jechuudha. Isa fiduu danda'a. Kan biraa immoo rakkoowwan kaleerra mul'atanis ni jiru. The same way seelonni toonsila keenya gubbaa jiran kalee keenya gubbaas kan jiran jiru. Gaafa qaamni keenya infekshina toonsilaa sana faayitii gochuudhaaf seelonni uumaman gaafa toonsila keenya faayitii godhan kalee gubbaas rakkoo akkasii fidu. Kanaaf kidnii feelar kana fa'aa fiduu danda'a. Rakkoowwan kalee feelii gochuu danda'an geessisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gosni tokko isa kanadha jechuudha. Gosni inni lammataa immoo gaafa infekshiniiwwan kun deddeebi'anii dhufan hammi toonsila keenyaa kan qoonqoos ta'e kan funyaanii dhiita'uu isaatiin rakkoowwan dhufan immoo jiru. Rakkoowwan suni maalidha? Gaafa qilleensi ijoolleen gaafa arganan dhiita'uu isaatiin afaaniin qofa qilleensa baasuu qilleensa arganuu jalqabu ijoolleen funyaan isaanii guutummaa guutuutti ni cufamaa jechuudha. Dhiitaan suni erga dhiita'ee booda eessayyuu waan hin deemneef yookaan qorichaan fayyuu waan hin dandeenyeef dhiita'ee cufuu ni danda'a. Kanaaf qilleensa afaaniin arganuun immoo rakkoo fiduu hedduutu jira. Naturally arganuun funyaaniin gaafa ta'uu fi afaaniin gaafa ta'u tokko miti. Kanaaf ijoolleen gaafa fankshinii funyaaniin arganuu dhaban rakkoowwan fidan jiru jechuudha. Isaan keessaa tokko maalidha? Sheeppiin fuula isaanii jijjiiramuu danda'a. Afaaniin arganuudhaan ilkaan isaanii iddoo tokkotti mul'atan jechuun gaappiin gidduu isaaniitti uumamaa arrabni isaanii ni guddataa afaan isaanii gaafa bananii jedhan kan biraa immoo guddinni isaaniis akka ijoollee biraa hin ta'u mana barumsaa deemanii xiyyeeffannaa sirrii akka ijoollee kaaniin argatanii oksijina sirriitti waan hin arganneef jechuudha. Oksijina sirriitti hin argatan taanaan immoo guddinni sammuu isaanii ni hir'ata. Rakkoowwan akkasii fiduu danda'a. Afaaniin qilleensa fudhachuun immoo pulmonary hypertension somba ijoollee irratti dhiibbaa dhiigaa sombaa jedhamu jira. Pulmonary hypertension dhiibbaa mul'atu jechuudha. Kanaaf qilleensa funyaaniin fudhachuu dhiisuun rakkoo akkasii isaan saaxiluu danda'a. Yeroo baay'ee lilmeedhaan qorichi kennamu toonsiliif jedhamee kan kennamu balaafamaadha jedhama hawaasa keessatti. Kanaan wal qabatee hubannoo jiru ati nuuf qulqulleessita waanas bira jiru hangama kootiin xumureera waan ta'eef gamanumaan immoo akka dhaamsaattis maatiif wanti dhaamuu barbaaddu yoo jiraate yeroo carraasaan si kenna. Lilmeen toonsilaaf kennamu basically qoricha sirriitti saayinsiidhaanis mirkaneeffamee qoricha fayyisuu danda'u ta'uusaa ni beekama. Rakkoon jiru garuu maalidha? Qorichichi gaafa kennamu qophiiwwan godhamuu qabantu jira jechuufi.
right and left namni arge hundiyyu kan inni immoo klinikii xiqqoos ta'ee hospitaalli iddoowwan advanced ta'anii akka hospitaalaan taane waraanuun sirrii miti jechuuf malee dhukkubni suni lilmeen suni qorichi suni rakkoowwan duratti jenne rakkoowwan onnee irratti uumaman sana ittisuudhaaf ni kennama especially ijoolleen gaafa dhukkuba toonsilaa kan ka'e rakkoo onnee gaafa isaan uumamu lilmeen suni barbaachisaadha waan biraatiin illee kan jijjiiramuu danda'u miti garuu gaafa kennamu qophiiwwan barbaachisaa ta'an maybe side effectiin qoricha sanaa gaafa uumamu qorichichi suni fataalii ta'uu danda'a jechuun rakkoo immediately du'aaf ga'uu danda'u waan fiduu danda'udha kanaaf isa ittisuudhaaf qophiiwwan garuu sirriitti godhamuu qabu jechuuf malee qorichichi rakkoon suni qorichichi akka hin kennamne waan gochisiisuu miti jechuudha. Rakkoon kan jiru qoricharra osoo hin taane akka kennamuu isaatti kennamu irrattidha jechuudha. Qophii dura taasifamuu qabu ogeessi kenne sun eenyudha kan jedhudha malee qorichicha ofiisaa rakkoo uumuu qabu nama najjeesu. Tole gaadhuma irratti dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsi ani dabarsu maalidha? Rakkoon toonsilaa akka salphaatti waan ilaalamuu miti guddina ijoollee fuuldura ijoollee barumsa irratti ta'ee guddina isaanii irrattis ta'ee fayyaa isaanii hunda irratti waan rakkoo fiduu danda'u infekshinii toonsilaa gaafa deddeebi'ee ijoollee irratti mul'atu akka salphaatti ilaaluun barbaachisaa miti. Wantoota ittisuudhaaf barbaachisanis sirriitti adda baasuudhaan mallattoo isaa adda baasuudhaan yeroodhaan gara mana yaalaa geessanii ijoollee isaanii sirriitti yaalsisuu ni danda'u jechuudha. Tole baay'ee galatoomii dooktar bifa nuuf galuu danda'uun bifa hawaasaaf galuu danda'uun nuuf kaastee jirta waan ta'eef baay'ee ulfaadhu siin jenna ogummaa keessaniinis nu yaaltaniin cinatti immoo gorsa akkasii yeroo nu laattanii baay'ee irraa fayyadamna waan ta'eef baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaarraa toonsilii daa'imman irrattidha kan xiyyeeffannee si waliin turtii taasisnee jirru torban mata duree birootiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaan sin dhibiin jenna nagaa.